waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamuu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jedhan itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbaboo. Akkuma hundi keenya beeknu rakkoon nageenyi sababii dhabameef waggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti sila ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa quubsaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaa dhahamanii jiran kun Wallaggi Lixaa, Qellem Wallaggaa, godinni Wallaggaa, Arfanuu, Bunnoo Baddallee, Lubbaaboor, Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee olis dhufaa jira gara Shawaa Lixaa aanaa muraasa. Akkuma kana agarree Arsii Gujii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma tuukaastee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti tatamsa'inni busaa kun bal'aatu jira. Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jedhan Dr. Tasfaayeen. Inni gara biraa immoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa manca'an jiru. Sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu caasaan keenya keellaa fayyaati. Keellaan fayyaa hojii salphaa miti inni hojjetu yaalii busaa kana keessatti. Ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee ittiin ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanarratti gaagaa'ummaa nageenyi dhabamuu wajjin wal qabatee bakka itti keellaan fayyaa manca'an ogeeyyiin fayyaa isteeshinii fayyaa jennu kun keellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaa'amni kun guddaadha jechuudha. Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee ganda Habrooti daa'imman 3 sababa dhibee busaatiin turtii 7 keessatti dhabuu himan. Daalli shaafimaadha. Nama 3 ijoollee. Ijoollee waggaa meeqaati? Isheen duraayi mucaa durba waggaa 6 isheen dura. Inni tokko mucaan dhiiraa waggaa 4 isheen takka ishee waggaa 2. Torbeetti duute tokkotti qoosee jalaa siqe gara 3 malee torbeetti. Mana yaalaan geessineesin? Mana yaalaa maali jira? Mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufanni tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru naannoo keenyaa tajaajilaatiin qaqqabaadha. Obbo Abdataa Gaarummaa immoo jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Beekiiti. Maatiin na jalaa dhukkubsannaan kan dhukkubaa jirti mana qorichaa deemee kan boqotee jechaadha nama 4 kan mana qorichaatti baasan ammayyuu. Wanti furmaatanuu qabu hin jiru guyyaatti maatiin namaa dhumaama jirti. Qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa dhumaan jiru nuun jedhu warri buufata. Bisaanuun biiftanii labdii bifaanis hin jiru karaadhumatti deemnee waan haala kana iyyuu jechuun dhabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee erginaa ijoolleen maal godhaa jedhanii magariisa haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurraa aara galfatee jiru amma ammaatti. Jiraattonni godinaalee lamaanii sababa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaan yaaddessee fi abdii murachiise ta'uu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dr. Tasfaayeen Biiroon Fayyaa Oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru. Bakki yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra akka MSF jedhaman jiru Physicians Without Borders warra jedhan kana communicate gochaa jirra yoo milkoofneef jarri kunis bakkeetti keessiin gurguddaa ta'eetoo jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaa'an guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amannaa jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godina Wallagga Lixaatti yoo ilaalle warra godinaa wajjin marsaa 2 marsaa 3 tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kana hakimoota raawwaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa hakimoota Oromiyaa kana yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee Specialized Comprehensive Hospital waliin ta'anii tiimiin kun marsaa 2 deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee ba'u qoricha deeggarsaa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakkee ga'uu danda'u ga'uuf deemuu jiru jechuudha. Yeroo ammaas Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaarratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf boo'ii baasee dhangalaasu naannoo isaa qulqulleessuu akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.